kabajamtootaa fi jaallattoota chaanaalii Aku English with Oromic haaluma gaafii keessaniitiin gosa barnoota garagaraa akkuma dabalaa jettan har'a gosa barnoota herreegaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Ani kasii waliin turu barsiistuu Ajaayib Hussein jedhama. Haga xumura qophii keenyaan waliin turan affeerraa keenya. Barumsa keenya kan kutaa 8ffaa herreega kan ittiin jalqabnu boqonnaan tokko maal jedhaa lakkoofsa raashinaalii jedha. jalqaba osoo lakkoofsa raashinaaliitiin seeniin lakkoofsa yaadatu qabnu jira yookiin hariiroo lakkoofsa waliin qabantu jira. Hariiroo lakkoofsa waliin qaban kana yaadachuun duratti lakkoofsi hundaa maali? Lakkoofsi intijarii hoo maali? Lakkoofsi uumamaa hoo maali? Jennee beekuu qabna. Osoo kanneen hin beekin raashinaaliitti ta'uu hin dandeenyu jechuudha sababni isaa. Lakkoofsa hundaa jechuun tuuta lakkoofsa 0 1 2 jedhee itti fufu yoo ta'u ka'umsi isaa 0 kan ta'edha jechuudha. Tuuta lakkoofsa intijarii jechuun lakkoofsa positiivaas negatiivaas akkasumas 0 dabalatee kan qabudha jechuudha. Negatiiva yoo jennu negatiiva 1 negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2 fi itti fufa. Kanneen kan qabatee argamu miseensa lakkoofsa intijarii jennaanii jechuudha. Lakkoofsa tuuta lakkoofsa uumamaa kan jennuun immoo lakkoofsa hundaarraa wanni adda isa godhu tuuta lakkoofsa lakkaawwiilee jechuu hin dandeenya jechuudha. Lakkoofsa uumamaa kana tuuta lakkoofsa lakkaawwiilee jechuu hin dandeenya. Lakkoofsa 1 2 3 itti fufaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana amma hariiroo isaanii ilaallu lakkoofsa hundaa miseensi lakkoofsa kanaa lakkoofsa hundaa kana keessatti hin argamu. Kanaafuu lakkoofsi uumamaa yookiin lakkoofsi lakkaawwii cita tuutaa lakkoofsa hundaa jechuun hin dandeenya. Lakkoofsi hundaa kun immoo lakkoofsi isaa hundinuu miseensa lakkoofsa intijarii keessatti hin argamu. Fakkeenyaaf 0 as keessatti hin argamu. 1 illee hin argama jechuudha. Kanaafuu cita lakkoofsa intijarii jennaanii jechuudha. Har'a immoo hariiroo yookiin lakkoofsa biraa ilaaluu deemna jechuudha. Lakkoofsi inni jiru kun maal inni lakkoofsa raashinaalii jenna jechuudha. Lakkoofsi raashinaalii kun maali? Hiikoo isaa ilaallu lakkoofsa bifa paa'irraqaatiin barreeffamudha. Paa'irraqaa jechuun haaluma kanaan dura barattan bifa lakkoofsa firaakshinii illee fakkaatuu danda'a jechuudha. Paa'irraqaa jenneen. Paa'irraqaan kun lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a. Bifa garuu akkamitiin barreeffamu? Paa'irraqaatiin barreeffamudha. Paa fi qaan miseensa lakkoofsa intijariiti. Intijarii jechuun lakkoofsa negatiivaa fi poozitiiva akkasumas 0 of keessatti qabatudha jechuudha. Kan garuu as biratti wanti seera eksepshinaali yookiin qaan 0 irraa dirqama adda ta'uu qaba. Sababni isaa lakkoofsa kamiyyuu 0dha yoo hirame hiikan qabaatu yookiin undefined kan jennu san argannaa jechuudha. Amma fakkeenya lakkoofsa kana fudhannee yoo ilaalle 1 irra 2ti. 1 irra 2 kun raashinaaliidha. Raashinaalii yoo jennu 1 fi 2 miseensa lakkoofsa intijariiti. Miseensa lakkoofsa intijariiti jechuudha. Akkasumas 2 illee 0 irraa adda. Kanaafuu seera keenya guuteera jechuudha. Miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin dandeenya. Garuu osoo 2 kun 2 walqixa 0 osoo ta'eeti 2 kun 1 irra 0 waan ta'uuf kun maal ta'uu hin danda'u? Miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'u jechuudha. Miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu gabaabumatti lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa paa'irraqaatiin barreeffamu ta'ee paa fi qaan miseensa lakkoofsa intijarii fi qaan 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kan tuutni lakkoofsa kana qabate hoo maal jedhama? Tuutni lakkoofsa kana qabate hoo maal jedhama jechuudha. Tuutni lakkoofsa kana tuuta lakkoofsa bifa paa'irraqaa fi paa fi qaan elementii miseensa lakkoofsa intijarii fi qaan 0 irraa adda yoo ta'e tuutni isa qabate hoo maal jedhama? Tuutni isa qabate hoo maal jedhama? Tuutni isa qabate miseensa lakkoofsa raashinaalii jedhama. Tuutni lakkoofsa isa qabate tuuta miseensa lakkoofsa raashinaalii jennaanii jechuudha. Qubee ittiin bakka bu'u qaba. Fakkeenyaaf lakkoofsa hundaa inni waadhaan bakka buusna miti woom nambar kan jennu san jechuudha. Raashinaalii yoo ta'e immoo intijarii zeddiidhaan bakka buusna jechuudha. Lakkoofsa uumamaa yookiin naachuraal nambarii kan jennu yookiin lakkoofsa lakkaa'uu eenyudhaan bakka. Lakkoofsa raashinaalii hoo maaliin bakka buusna? Maaliin bakka buusna? Qubee qaa guddoodhaan bakka buusna. Akkana goone jechuudha. Amma wanni haasa'arru wayitareef barreessinu paa'irraqaa qofa yookiin 1 irra 2 qofa jennee kennee amma bifa tuutaatiin haasa'arra. Tuutni immoo maaliin ibsamaa? Mallattoo kanaan ibsamaa jechuudha. Mallattoo tuutaa eega ta'eeti. Kanaafuu jecha reef jenne san paa'irraqaa akkasumas paa fi qaan miseensa lakkoofsa intijarii qaan 0 irraa adda ta'uu qaba kan jennee tuutatti cufna. Amma waa'ee maal jennaan? Tuuta lakkoofsa raashinaalii jennaan. Reef lakkoofsa raashinaalii jenneen. Amma immoo maal jedhaan jirra? Tuuta lakkoofsa raashinaalii jedhaanii jirra jechuudha. As keessatti paan hoo maali? Ka gubbarra jiru kun maali? Kun jechuudha.
qaan hoo maali? Paa jechuun waamamaadha jechuudha. Qaan ammoo waamsisaa. Fakkeenya tokko lamoota firaakshinii baratanii irratti akkamitti baratanii waamamaa fi waamsa jira. Tokko as keessatti maal ta'a yoo itti kana waamamaa. Lama immoo waamsisaa ta'a jechuudha. As biratti qaan 0 irraa adda ta'uu qaba jenneemti. Waamsisaan kunillee maal ta'uu qaba? 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kan amma as biratti egaa waa'ee kana laallee miseensa lakkoofsa intijariitii jenneemti raashinaaliin keenya. Intijaroonni hundi lakkoofsa raashinaaliiti. Intijaroonni hundi lakkoofsa raashinaali. Intijar jechuun negatiivii ta'uu danda'a, tokko ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a. Akkasumas negatiiva 100 ta'uu danda'a. Maaliif miseensa lakkoofsa maaliiti kunniin? Raashinaaliiti. Intijariiti. Egaa intijarii ta'ee raashinaalii ta'uu danda'a jenne. Maaliif negative 2 over 1 jechuun negative 2 irra tokko itti jennuun kan lakkoofsi kamiyyuu tokkoof jalaan uumamaan qaba. Kanaafuu lakkoofsa raashinaali miseensa lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. Garuu lakkoofsi intijarii hundi lakkoofsa raashinaalii miti. Asirratti dhiifama. Lakkoofsi raashinaalii hundi intijarii miti. Lakkoofsi raashinaalii hundi intijarii mitidha. Sababni lakkoofsi raashinaalii hundi intijarii miti jedheef fakkeenyaaf asirratti 4 irra 5 qabna. Negatiiva 2 irra 3 qabna. Miti kun miseensa lakkoofsa maaliiti? Raashinaaliiti. Garuu intijarii ta'uu hin danda'u. Intijarii ka jennee ibsine negatiiva qabatee 0 qabatee akkasumas lakkoofsa poozitiivii kan qabateedha jechuudha. Garuu lakkoofsi kun negatiiva keessas hin jiru, poozitiiva keessas hin jiru. Maaliif? Bifa maaliitiin jira? Bifa arrabaatiin yookiin paarraqaatiin jira jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsi raashinaalii marti maal ta'uu hin danda'anii? Intijarii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Kan fakkeenyota lakkoofsa raashinaalii yoo fudhanne fakkeenyi isaa fakkeenyaaf 1 irra 2, 4 irra 5, 2, 1 irra 6 jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf 1 irra 2 raashinaaliidha. Sababni isaa 1 irra 2 seera awwaalaa san guuteera jechuudha. 2 hoo yoo jedhamne gaafatamne 2 illee guuteera. Lakkoofsi kamiyyuu uumama maaliif jalaa qaba? Lakkoofsi tokkoof jalaa qaba. Kanaafiyyuu 2 irra 1 fi 2 jennee yoo barreessinillee maalumni isaa lakkoofsa raashinaalii akkasumas lakkoofsa miseensa lakkoofsa intijarii raashinaalii miseensa lakkoofsa intijarii ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Raashinaal poozitiivii amma asirratti mata duree biraa osoo hin jalqabiin dura wanti gaafii namatti ta'u akkamitti ibsinaadha. Akkamitti ibsinaadha. Akkamitti ibsinaa kenna yoo ilaalle jalqaba qaadhaan bakka buusuun dirqama. Maaliif waa'ee raashinaalii egaa hasaaraannee tuuta isaa hasaaraa jechuun miseensa isaa ibsaarra. Akkana godhanneen as biratti paa yookiin paa irraqaa. Paa irraqaa paa fi qaan miseensa lakkoofsa intijarii fi qaan 0 irraa adda. Akkana jedhamee ibsame maal ibsaarraa? Miseensa lakkoofsa raashinaalii ibsaarraa jechuudha. Kana amma lakkoofsi raashinaal fakkeenyaaf lakkoofsi kun 1 irra 2 1 irra 2 amma negatiiva qaba fuulduratti. Lakkoofsi kun negatiiva 1 irra 2 1 irra 2 fi akkasumas negatiiva 1 irra akkanatti as biratti yoo qabaate wanti isa garagar taasisu maa'in. Kitaaba keessatti akka garagaraatti ibsamee jira. Garuu gabaabsinee haala gabaabaadhaan yoo ilaalle haala salphaadhaan hubachuu dandeenya kan. Kan jalqaba irra jiru negatiiva 1 irra 2ti. Negatiiva 1 irra 2. Negatiivni kun tokko waliin jira 1 irra 2ti. As biratti immoo 1 irra negatiiva 2ti. 1 irra negatiiva 2ti. As biratti immoo negatiiva 1 irra 2ti. Maali garaagarummaan isaa? Maali wal fakkeenyummaan isaa? Yoo jenne garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Hundi isaaniitu tokkuma. Garuu haalatti negatiivii bira kennu yookiin haalatti gara negatiiviin jira lakkoofsaatti gara negatiivii jiraachuu isaa mul'isneedha jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa raashinaal negatiivii kunniin amma raashinaal negatiiv jechuu hin dandeenya jechuudha. Lakkoofsa raashinaal negatiiv jechuu hin dandeenya. Lakkoofsa raashinaal negatiivii haala kanaallee jalqaba irratti waamamaa bira negatiiva kaa'uu hin dandeenya. Waamsaa bira negatiiva kaa'uu hin dandeenya. Akkasumas waamamaa fi waamsaa akkuma jiru kennee isaan fuulduratti negatiivii kennee lakkoofsa raashinaalii kana ibsuu hin dandeenya jechuudha.
as keessatti lakkoofsa adda ta'e negatiiva hin qabne kana qofa kun maal jennee ibsina raashinaal poozitiiv lakkoofsa raashinaal poozitiivaa jechuudha kanatti sun dandeenya kan kitaabni keessan haala baay'eedhaan isin ibseera garuu haala gabaabaadhaan yoo ilaalle fakkeenya gabaabaanis akkanumatti ibsinaa jechuudha lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti bakka buusu lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti bakka buusu lakkoofsa kamiyyuu sarara lakkoofsaa irratti ibsuu hin dandeenya lakkoofsa hundaa ibsuu hin dandeenya lakkoofsa intijarii ibsuu hin dandeenya lakkoofsa raashinaalis ibsuu hin dandeenya jechuudha lakkoofsa sarara lakkoofsaa jechuun kana yoo ta'u gara bitaatti maal qabaa negatiivoota fakkeenya handhuurri 0 ta'u takka 2 3 garanatti maal qabaa gara poozitiivaa jechuudha gara bitaatti ammoo negatiiva 3 negatiiva 2 negatiiva 1 jechuudha lakkoofsa raashinaalii as keessatti akkamitti argannaadha fakkeenya lakkoofsa raashinaalii tokko lakkoofsa feenaa fudhannu fakkeenyaaf mee lakkoofsa raashinaalii tokko naa kenna lakkoofsa raashinaalii tokko 2/3 ayi 2/3 jenneemti 2/3 kan raashinaalii irratti akkamii ibsuu dandeenya jalqaba irratti lakkoofsi kun gara poozitiivaatti argamu negatiivaatti argamaa hin maaliif sarara lakkoofsaa eega ta'eeti negatiiva illee qaba 0 illee qaba lakkoofsa poozitiivas qaba amma nu lakkoofsi raashinaalii kun negatiiva irratti argamu poozitiiva irratti argamaa hin gabaabatti jalqaba irratti mallattoo eega negatiiva of biraan qabaatiin gara poozitiiva irratti argamaa jechuudha 2/3 kana bifa deesimaal iddeeffachuu hin dandeenya fakkeenyaaf 2/3 haaluma hiruu beeynuun jechuudha 2/3 waan hin geenneef 0 goonee tuqaa 20 jechuudha 23 meeqa ta'a 6 18 himtire 6 jedhaatti fufaa jechuudha 0 tuqaa 6 7 innee kaa'uu hin dandeenya deesimaal deddeebi'a waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu 2/3 walqixa 0 tuqaa 6 7 eega walqixa ta'eeti 2/3 kun sarara lakkoofsaa irratti meeqatti argamaa jechuudha 2/3 inni jedhu jiru as keessa tokko 2/3 jedha malee 2/3 inni jedhu jiru 0 tuqaa 6 7 illee inni jedhu jiru garuu haala ittiin kennuu qabna lakkoofsi kun 0 tuqaa 6 7 tokkoo fi 6 gidduutti 0 fi 1 gidduutti argama sababni isaa lakkoofsi kun tokko hin guunne tokko guutuu fi waan hafu jira jechuudha osoo tokko guute tokko inni kaa'ala kanaafiyyuu 0 fi 1 gidduutti waan argamuuf as bira dhufnee 2/3 jenna kanaafuu 2/3 raashinaalii 2/3 sarara lakkoofsaa irratti 0 fi 1 gidduutti argamaa jechuudha mala gabaabaadhaan hirrii argachuu dandeenya yoo gara negatiivaatti ta'e hoo yoo gara negatiivaatti ta'e hoo fakkeenya gaafa salphaadhaan negatiiva tokko irra 2 haa jennuuniti 0 tuqaa 5 miti jalqaba irratti 0 tuqaa 5 kun garuu gara negatiivaatti argamuuf 0 negatiiva 0 tuqaa 5 negatiiva 0 tuqaa 5 as bira wayita poozitiivaa 0 fi 1 gidduutti argamee miti wayita negatiiva tokkoo fi 0 gidduutti argamaa jechuudha negatiiva tokko hin guunne 0 irraa immoo xiqqoo siqeeraa jechuudha kanaafuu gidduu kana dhufnee negatiiv tokko irra 2 ennaanee jechuudha kan as biratti gaafii hunda keessaniif iyyuu 0 gabaabsee isinii barreessa 0 negatiiv immoo poozitiiv gaafiidha jechuudha 0 negatiiv immoo poozitiiv moo deebii biraatu jira siyaafillee sagantaan guyyaa irraa isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata haga sagantaa itti aanutti deebutti gaafii kanallee akkana deebistan abdii qaba nagaan naaf ta'a.